Warra hojjetanii nyaadhee yeroo onlaayinii irra galu mana intala nageesse mana intala kaleessa tapha lama taphatte yeroo isaan salaale. Achi nageesse jennaan gasseen argachuu hedduun harkifte waan hin galee badhaatu tokko wajjin teenyeetu wal jala jennu taphannu kolfinu maal jennu natti dookaa wayii natti buuse beektaa yaani akka lafti naammaru iji kiyya waa laaluu dadhabu suma dhuguma takkaa wanna kana na mudatee hin jiru nan eeggadha qoricha marfee lama waraannadhaan galgala ganama marfee tokko guyyaa marfee tokko galgala marfee lama garaa koorra jechuudha marfee afurii waraannadha guyyaatti nan eeggadha jechuudha ji'a ja'a ammoo ga'u cheekaappii jechuudha. Tanan ammachumaan taa'ee lafti naammaree waan haaraatti cinaachu akka buna na barbaachisu maal jedhe tasuma jira jaamuu ta'e. Wanni kun waa ofirratti ni subar hin baal. Badaa fiiga. Maaliif sukkaarri dhiibbaa hedduu sukkaarri ofii sin ajjeesu akka HIV ti sukkaarri. Amma HIV ofii nama ajjeesu. Sukkaarri illee sin ajjeesu. HIV wanti inni qaama keessaa miidhu narvii dhiiga seelii adiiti. Dhiiga seelii adii keessaa fite HIV dhukkuba to'achuu hin danda'u qaamni kee. Dhukkuba barbaadessa. Kan biraatiif saaxilamta. Kan biraas si ajjeesa. Sukkaarris ofii isaatii sin ajjeesu. Dhukkuba si ajjeesu sitti kaasa. Kalee si bowwasaa. Tiruu bowwasaa barbaade. Kanaaf sukkaara eeggachuu namoonni sukkaara qabdan sukkaara eeggachuun gaariidha. Akkasitti lafti naan bareennaa yeroo mana kimii deemu. Maashinii illee qaba yaadanne maashinii mana hin qabaman. Yaadanne. Bakka waan biraatti illee yaadannaan naqu akkas lafti naan bara kun ammoo walaa ijji kiyya nama lama fakkeesse sitti siyyuu natti mul'isaa kana. Sukkaara qabdaa na jette een jedhee. Tuwaan yeroo siin laaltu natti mul'isaniyyuu. Beekta miti hin sodaatu. Ol ka'ee jira. Ajjalli sodaate. Du'aa jira dhibba shangalaa jira dhibba mul'isa sagaltamii afur ga'eera jetti dhaga'e golifii arabfan beekaa. Jedhee dhuguma immoo sirrifachiisa dhibba shan keenya amma namni sukkaara qabu of ajjeesa. Malee namni isa ajjeesu. Yoo waan akkasii jedhu tokko tokko amma wayyoo ani maal rifadhe kaan immoo kan dhumaa sana gatiin argeef wanni as gabbeessu dhabame kanas. Maal ofiin irra yaa'e deebi'uu dide kana yeroo teeshinii taatee jette hin deebi'u. Ol ba'a malee. Hin deebi'u. Ol ba'a deemee rifatte achumaan rifadinaa barreessite bakka biraatti. Waan deemee. Maashinii waan argetti kaanii maal jedhanii insuliinii asirra na waraananii asirra maal garaarra na waraananii maal jedhanii gadi bu'uu yeroo inni galu gali bakka saatiitti ilaalu dureen qoricha irraa kennan. Hanga saatiitti jechuudha. Saatiitti ilaalu duraan jedhanii maashinii. Alhamdulillah. Galatoomuu alhamdulillah. Wallaan baay'een maal ta'ee jeen bakka rifadhee achumaan bilbilas futadhee laayivii guututti cuftanii bakka bilbilaan sitti bilbiluu eegalee baay'een dhugaa. Baga rabbi si hambisee haa dhooku abshir. Rabbi si haa fayyisu. Si waliin jirra si hubannaa dhooku abshir waa takka yaadini. Ammoo aariif irraa eegi. Wanni guddaan fayyaa kana abbaatu to'ata beeytanii abbaatu of eega. Haga dandeessee of eegi. Wanni guddaan aarii to'adhu. Aarii to'adhu. Fi amallee nyaatallee aariillee nyaatallee nyaata filatallee ni filata beeytanii. La ma amata kudhanii bareechinee amata kudhan dhiibbaan narraan ga'ee jiru bani amata kudhan keessa silaa yookiin kallee kiyya bawwazuu qaba yookiin waa biraa ofirraan eega bineensa kana sukkaarri saahiba taane yommuu ol jaallanni bakka gaafa waan hin taane bakkeedha namni dirqamsiisanii nyaachise amma bakkeedha waan nyaadhu bira hoteelatti argita takka manuma keessatti nagarre yeroo isin hin beeku jennaan ofii hojjetadhaa isiinis bobaatti naa hojjetteera kinti malee akka arge utaalee hoteelaa nyaadhu kaleessa mana nyaataatti xibsiif kitfoo nyaanne ijoollee waliin reedii fi isaanii waliin tokko jedhu. Mashaakii dhaqan jira gidduu kana arraba waan arge kana. Arguun jira bartaan walqabeeyyii tokko deemaa ture. Walqabeeyyii tun hin beekin silaana fudhatee deeme. Utuun deemaan wajjin. Roga jarraa qabalee sun argitee hadha laayivii irra argitee sanuu gastii namaarra jira. Laayivii gastii namaarra akka dhimma chaarjiitti gaa'ee rakkas godhoo. Chaarjiitti gaa'ee bilbila kan tolli. Dhiisee ba'ee bakkuma kanatti. Akka jaraatu hundee silaa maal goota. Wallaahi gadda sheena namarraa hin baane sun abbaatee maal taate ates wallaahi sheena namarraa hin baane sun
garuu maal beekama dubbii rabbi namaan galu bakka itti du'an hin beekamu waa'ee walii wal lakkii iddoo akkasii rabbi nu haa qabu. amaana kaadheera wal quba qabaachuun gaariidha. nuti amaana sinii kaayera yoo akka carraa ta'ee du'e gaaf tokko dubbii rabbi namaan galu du'aa'ee keessanii nan dagatina aga jirtanutti. Abshir inshallah. Duuti silaa karaa keenya rabbi sin ajjeesu haadhoo kootanan sin ajjeesu ajjeessa abbaa miskiinaati. Garuu lakkee wallahi haadha shaata qophii galan anja kitiki biyya duniyaa kana indiraayera maa hin beekta isuma dhuguma wallahi anni yeroo hunda du'a natti mul'isa yeroo hunda takka du'a naga dhimbee bu'an kanas haga humna kootii qophaa'an jira haga humna kootii qophaa'an jira dhaa maal gootani galaa to amma mootummaan biyya kanaa baqataa tokko hin barbaadu jedhee faranjiinis yoo inni balleessite mootummaan biyya kanaa waggaa tokko isinii kenneera galaa jedhe maal gootama shaantaa bitatta mitiima shaantaa bitatta shaantaa bitatta keetii bitatta warra biyyaatti waa bitta fiigatta galuudha akkatti ta'uu qabu garuu obboleewwan koo dhaggeeffadha wallaahi biyya duniyaati kijiba kan hin qabne kan isin beektan waan isin beektan isin yaadachiisa biyya duniyaati an du'ee loole otoo dhibba tokko dabalee jiraate hin deebi'u dhibba jaagee sukkaarsi shanirra ol dabalfadha hin deebi'u sidi galee dhibba afuriif 94 alhamdulillah rabbiin biraa waa qaba otoo ja'a dabalatee jiraate dhibba shan gala dhibba shan ol darbinaan sukkaarri gadi hin deebi'u biyya kanatti keessattu obboleetti nuyi ibro ammaa tuni hawwiin kee maali jedheeni waa gaarii amma yoon gaafadhe laan na soba maal naan jedha hawwiin koo waan kayrii hojjedhee biyyaa kiraa deemuudha hin jedhu maal jedha hawwiin koo dalagadhee ifaajee kaanaadaa ta'us awustiraaliyaa ta'us achi ba'ee maatii kiyya gargaaree miskiina gargaaree masgidee ijaaree jedha dirqama biyya kee dalachuu wayii natti himaatu sila gaafadhe amma garuu rifata maaliif hiriyaa isaatii du'arraa hin deebi'ee rabbi na deebisee kana dhagaawaa biraa maala goonu beektu ijoolli shaantaa wallaahi hadha duunee keenya bor duunee keenya hin beekne obboleewwan koo dhageessanii hadha duunee keenya bor duunee keenya hin beeknu nu keessattuu warri yeroo jirti jirru abadan hadha duunaa bor duunaan jedhu yoom kaanaadaa deemna yoom ameerikaa deemna waan kijiban qabna jechuudha abbootii amantaan beeku malee nu shabaabonni eenyu hadda deeme yaa rabbi carraan keenya maal ta'e yoo inni maaliif nu waamne maaliif Awustiraaliyaan carraan nu qaqqabne yaani ilma namaa waan taaneef hawwiin keenya ijoollee kan yeroo shabaabotaa kanuma yoom kaanaadaa deemne nama taanee jijjiiramne maatii keenya irratti godoo sana ijaarree of eebbisiifne masgida ijaarree jenna isinii galee inni rabbi immoo tikeettii baaburaati biyya dunyaa kuni hundi namaatu tikeettii akka meetiroo beektu miti baabura akka nama tikeettii baaburaa kutatee ta'aa jiruuti hundi keenya biyya lafaa kanarra garuu tikeetticha bakka inni kaa'amee jiru hin beeknu malee tikeettiin nuu kennamaadha kan maalii kan du'aa hin beeknu guyyaa duunu kakaleessa arginee dhabne ani hiriyaa na waliin jechuudha yeroo inni konkolaataa hojjedhu biyyatti hiriyaa na waliin karoora karoorfanne maallaqa walitti qabataa ture waadanuu ija koo duratti anna be'an gaafa sana quba kiyya bicha miidhame quba kana bicha waan sidi buqeensi iyyuu biqilee lala dabeera malee bucuusi qeensi kiyya iyyuu amma nagaa ta'eera lala yeroo sana karoorri nu wallaahi makiinaa keessatti illee haasaa turre waan biraati waan hoggaa 10-15 maallaqa walitti qabanne akka taane baankii mana keenya qabsiifne mana bitanne lafa bitanne maal jenne makiinaa binnee kan keenya oofuu waliin haasaa turre malee waan daqiiqaa tokko keessatti dhufuudhu yaadataan turan inni rabbi fide makiinaan hin garagale an qubni kiyya quba kiyya waa tokkoon dhiigni waliin irra jiru quba kiyya kana bicha cafalla qabe kuloo qeessiyyuu naa deebee inni hadha boolla keessa jira hiriyaan koo subhaanallah waan bor nuti dhufu hin beeknu obboleessu keessattuu baqattoonni Ijipt ana dabalatee hedduun keessan Ibroo jala sana jala jirtu wallaahi billaahi kaana yaadaa jiru kana yoo rabbi achi nu geessin obboleesso hireennu anamma gara nama 17 olii narkatti duunaan kaan makii taaksii keessatti kaan makiinaa keessatti tummanaa kibile deebisu
nakatti duunaan uummatatti waa maddee qabarsiiseera. Kanuma akka keenyaa karoora baafatanii ilmoo fa'aa kan qabanu kan akka Umar kan akka hedduudha. Hedduudha harka keenya meeqaa wallasitti. Ilmoo qaba kun haala manaa isaatti haala manaatti rakkataatti. Makiinaa keessatti du'e balaattan galee gaafa sana gaafa hindu. Kun olii gadi fuudhee deematu. Nama 17 ol du'ee jennaan harkatti qabaree jira. Saawudiis jiraadhu obboleetti, Ameerikaas jiraadhu, Awustiraaliyaas jiraadhu. Mana dhagaa, mana jajjabaa, mana xuubii, fooqii, wallaahi iyyaadina. Zamana dhumaa keessa hin ijaarina jechuu koo miti. Nyaadhaa bitaa jechuu koo miti. Haga ta'e waan biyya lafaarra kuufannurra waan biyya akiraatti kuufannu caala jaallattanii bitanii. Wanni biyya lafaarratti kuufannu hundi isaa ilmoo keenyaaf ni ta'a, fira keenyaaf ni ta'a. Awustiraaliyaa dhattee, Ameerikaa dhattee, Kaanaadaa dhattee kun akka kooti kana biyya lamaa keessatti dulloomsamte jechuudha. Kunaan keessa waggaa 7 taa'e, biyya kana waggaa 10 taa'e, waggaa 17. Kana booddee dhaqee Kaanaadaa keessa foon baachuu hin danda'amoo? Dhagaa baachuu hin danda'amoo? Allahu aalam. Obboleesso biyyi lafaa gabaabaadha. Tikkeettiin sii kennamee jira kan du'a. Erga duuti dolle waan gaarii irratti hirmaannu. Yeroo akkana jedhu waan qabdan hojjettan waan gaariitti oolchaa jechuu miti. Wallaahi silaa qixxee jireenya keetiif qixxee miskiinaa qoodi. Nasiin jedhe hin gaabbitu. Shaanxaan biyya lafarratti ati bitattu. Warqiin ati biyya lafarratti bitattu hundi gattee deemta. Burkaanatti gaafatamtu. Warqii akkamii uffatte, nyaata akkamii nyaatte, mana nyaata akkamii qabdaa, ilmaan keetii maal dhiiftee, yalla. Dalagattee dafqitee taa'aa biyya lafaarratti mee miskiina meeqa beela baaftee, mee rakkataa mana hin qabne meeqa rakkina baaftee, gaaffiin kana gatii ta'eefi. Jireenyi biyya duniyaa inni dheeraan ganaa nu eeggata waan ta'eef akka muslimaatti akka amantii kootitti. Borii ataa'amnume borii keenya. Rabbiin qabna waa tokko rabbi simbirroo jiraachaa simbirroo duudaa waa tokko hin beekayyuu jiraachaa rabbi hin jiraanna wallaahi laaziim akka baafte akka rabbiif jecha waa gooteen waa argatta naamani akka rabbiif jecha onnee irraa waa gooteen waa argatta cabaa meeqa jira jaamaa meeqa jira rakkataa meeqa jira nu fooqii ijaarranne darajaa hiriyaa ani biroo sheetaa yoo amma fakkeenyaaf tiktookii irraa waa shakkalatee mana wayii ana irratti ijaarrate ani immoo bibileetti ijaarrachuu morkii keessa jirra. Garuu akka duuti fuuldura keenya jiru gaabbiteellee gaabbii sana fixachuu akka hin dandeenye dhageesse gaabbiteellee deebi'uu hin dandeessu biyya lafaatti kana booddee. Kanaaf shaanxaa biyya lafaaf mana biyya lafaa ijaarrachuurra xuubiidhaan silaa birii 100 namni guyyaatti argatu birii 75 rabbiin biratti mana bareedaa ijaarratee birii 25 immoo biyya lafaarratti. Garaa yoo ta'e ibsiin nyaatus inni shiroo nyaatus. Miskiinonni warri kiyaarii bitatanii cuffataa deemanus inni ba'aa baatus sooressis warqiin boolaanu hundinuu udaanuma. Gara kan qabu garaan. Hiyyeessi shiroo nyaate bulus sooressi inni foon nyaate bulus waa tokko sadeessanu garaan shiroo nyaatte inumaayyuu borcii baaftaayyuu. Hin jedhu kanaa jennaani. Jireenya keenya karaa irratti geessine fayyaa keenya miidhee fayyaa keenya eeggataa cheekaappii godhaa. Namni keenya waan sin bukeessaa ibro. Biyya keenya keessatti namicha tokko jira makiinaa qaba. Makiinaa qabaa bitee irratti kenne. Subhaanallah reefuu horaa jira jennaan maallaqni isaa inuma tarrafaa jira. Abbaanis baay'ee jaallatu du'aa kadhatuufi haatis baay'ee jaallatu du'aa kadhatuufi. Duniyaan saatu mallaaloo jechuudha suuqii irraa ka'ee mana makiinaa finfinneedhaa mana bitachuun jimmaa mana bitachuun sooromaa deeme. Makiinaa isaa jajaajaatti mana antanaa keessa garaajii anatu keessa ofii kooti. Dawwalee kan innaan jiru maal beektaa? Makiinaan garaajii galeeraa naan jedha. Yoo keessattuu mushwaara fagoo deebinee garaajii galee ilaala makiinaan fireeniin akkamii mariin akkamii maarshiin akkamii. Sigalee. Amiin eeguko maarshiin akkamii ilaalama makiinaansa garuu
Cheekaappii ofiin godhusi ofiisaati. Namni keenya yoo soorame makiinaa bitatti sana geessee laakkisa malee ofiisaatii maatule qabaa jira. Dhukkuma maaliillee qabaa jira. Aadaa miti biyya keenyatti. Si galee maal abbaasaa birriyoo situ falfalee fide rabbisii kenne fayyaa keeti yeroo kennu keessattuu warri biyya alaa jirtan shamarran keessattuu biyya alaa keessattu adaraa keessan adaraa. Adaraa keessa shamarran biyya alaa jirtan dhukkuma torbanadhaa rabbitu yeroo beeksise kanas faranjii dhukkuma isitti deemuu jiru torbanadhaa waan si qabuu jiru shirkiidha jeenaa waa shirkiin tokko hin jiru dhukkuma torbanadhaa si qabuu jiru dhukkuma si qabee ammallee dhukkubbii isaa sitti nagaa amneessi keessa jira. Namni keenya ni beeku gaafa dhaqee algaarra ga'ee kunoo galeessu mana qabe waan ta'een beeku bucuusii galeessa mataa keessa darkumaa ture hadhaatti jabaate. Ji'a ja'aatti shamarran biyya arabaa keessa jirtan amaanaa kana isin bira kaadha. Ji'a ja'aatti fedhu riyaala 1000 ta'u fedhu riyaala 2000 ta'u cheekaappii jismii keessan godha annan godha maallaqa koo kan fitu isa waan akkana dhibban qabaan ilaama cheekaappii guutuu eeggata godheeraan ji'a ja'ayyuun geenye sodaadha jechuudha. Waan dhukkuba qabuuf dhukkuba sanas dhukkuba biraa kan natti dhufaa jiru cheekaappiin godha obboleewwan keenya. Maallaqni hojjettu biyya shintimeetii ati mijitu eenyuuf yoo fayyaa keetiin taate ji'a ja'aatti yoo immoo ji'a ja'aatti dadhabdani oggaatti cheekaappis dhiiga keessan guutuu kalas guutuu jedhaa dhaqaa himadha riyaala 5,000 ta'u maal abbaasa nagaa ta'uu kee of ilaalishi obboleetti kiyya. Fayyaa keetu malee fayyaa booda na dhukkube jedha kanaaf asin hin jedhee walumaa galatti biyya lafaati xumurana wanta isiniidhaa mura deebi'ee. Biyya lafaati dhiibnee irraa deemna biyya akiraatti mana ijaarannu rabbi isiniif ijaaru shamarran biyya arabaa keessa jirtan dhiironni saudii keessa jirtan bakka biraas jirtan warri biyya faranjii jirtan warri miskiina keessan ol qabdan wallaahi karaa sirriirra jirtu nama na dhukkube jedhee harkas jala qabatu kun ganda afaluuti mee saba barbaadaa ta'u ana siniin jedhe gargaarsa irratti immoo saba barbaadaa ta'u ilmi namaa hawaaf aadamirraa kan laqame kiristaanis akkana jedha waan ta'eef islaamnis akkana waan kanaatu walii galla waan ta'eef hundi keenya iyyuu sidi galee wallaahi an takkaa amaarasa ta'u saba biraasa ta'u mubee jedhee na beekee dhufe lakadhannaan akka duwwaan deebisu. Akkas dhuguma dhukkubee harka dhala qabna wallaahi gargaari rabbi saba kamiin gargaartee ni jiru gargaarsa namni harka nama ta'u qoftiin gaa harka isin dura qabatee saalfachiiftanu rabbi isin hin ta'e nama immoo geessanii fakkeenyaaf amma abalu kun na miidheera dhiifaman godhuuf maal warreettan dhiisa rabbi yeroo meeqatti balleessinee jennaan rabbiin nu uume bishaan irraa nama nu godhe yeroo 1,000tti balleessinee jennaan yaa rabbi jennee harka walitti qabannee jennaan nuu dhiisa rabbinni biyya lafaa kana hunda uume dhiifama nuu godhaa jira. Amma fakkeenyaaf obboleewwan koo ansi mufachiise yoo ibroo jala jiraattan asii biloo kila waan ta'eef dhiifama naa godhaa feetu innaan godhin garuu akka rabbi badii beekoo jettee naa sii dhiisee dagatiin. Rabbi si uume waa meeqa sirra darbeera yoo sitti balleesse an hadhas boris dhiifama hadha du'ee koo bor du'ee koo hin beeku yeroo hunda sii jedhaa jira. Inni iftu taanaan atis rabbirraa dhiifama argattu mari hin beektaa kan. Naam tun beekama. Namni namaaf dhiifaman goone rabbii keerraa dhiifama eegin. Ati lakkaan tokko iyyuu dhiifama namaa gochuun illee gaafatamte rabbii si uumerraa dhiifama maalii gaafatta? Waa meeqatti balleessite? Kanaaf dhiifama walii gochuu aadaa taasifannu haga dandeenya wal bira dhaabannu lakkataan keenya gadi ba'ee kadhate akka hin dhabne kanas itti dhaammadha. Abshir wallahi yaada bareedaadha. Gorsa bareedaadha. Rabbi fayyaate. Galatoome ulfaadhu yaadni kee yaada bareedaadha. Gorsallee gorsa bareedaa nuu kennite. Kana caalaa wanniin dabalee itti hidhulleen hin jiru. Garuu nuti akkuma sabaatittuu namoota keenya rakkataa hogguu argane wahuma dandeenya mana addunyaa kana osoo hin taane mana akiraa haa jaarrannu. Xiqqoon nuti arraan tana kannanneetu nu fayyada malee asirratti miliyoonni nuti qabnu waan akka nu fayyadu kan nuti kannanne kan rakkataa tokko ittiin gargaarre beelaa tokko beela ittiin baafne ka uffata daare tokko uffata ittiin binne ka mana dhabe mana ittiin goone
suniitu baankii akiraa keessa nu ta'a malee kan nuti asirratti uffannee nyaannee dhuynee wanni jiru keenyaa miti kuna beeka. Nyaatte waan sirraa hafe rakkataa keetiin cinaa dhaabbatte manni kee ka akiraa saniin tolfatta. Yookiin ammoo nama zollamtee waa saamtee gartee rakkataa kee osoo qabdu si biratti beela'ee wallahi ati rabbi bira argachuu hin dandeessu. Maaliif yoo rahamata nama saniif qabaattee rabbiin yoo ati rahamata namaaf goote anillee rahamata sii godha jedhe. Yoo ati namaaf dhiifama goote anillee dhiifama sii godha jedhe. Nama meeqa akkuma mubeen jee nama meeqaan rabbitti 99 balleesseeti gaafa kana ogura katas deebee yaa rabbi jedha. Numa dhiisaaf rabbiiti. Maaliif fuula isaatti deebee rahamanni rabbii bal'aadha. Ilmi namaa immoo rahamata rabbii bal'aa kanaa warri dhiphisus hedduutu jira. Akkasii miti. Ani mubeen afootti yoon jechuufi baadhe waa takka irraan hir'isu ifitti rakkise malee. Rabbiin araarama rabbii irraa barbaaduuf ani guyyaa 3 caalaa isatti yoon aara qabaadheewu guyyaa 3 caalaa aara saniin taa'uun akka nama amantaa musliimaatitti namni guyyaa 3 booda wali araaramu qaba kan wal lolee maal wal godheewu maaliifi araarama rabbii irraa isaa barbaaduuf namni immoo araarama sun dide isaatu ka araarama rabbii irraa fagaate. Ammoo kan dhumaa kan inni isin dhaamu rakkataa keessan cinaa dhaabbadhaa waliif rahamata godha wal gargaara haga dandeessanitti beelawaa keessan gargaara ammoo fayyaan faaya haga jirtan rabbi fayyaa isinitti haa ta'u hunda keessanuu keessattuu ijoolleen biyya arabaatuni ummata keenya rakkataas beelawaas dheebotaas masgiidaas madrasaas bikki isaan cinan dhaabbannan jiru dhibbaa dhibbatti ni beeyna rabbiin umrii isaanii haa dheeressu ammallee yaada muraada isaanii rabbi haa guutuu fi xiqqoo isaan kannatan keessa rabbi barakaa haa kaayuu fi ammallee lafa jirtanitti waa hin baataniif yaada muraada keessan hunda rabbi isin haa guutu maatii teessanitti illee fayyaa umrii guutuu rabbi isin haa galchu warri biyya baqaa kana keessa jirtanilleen kan hawwiin teessan bakka silaa dooseen teessan jalatti isinirraa deebites gubbatti isin haa deebisu kanas keessa rakkataa jirtanis rabbi rakkooti teessan isin haa furu dhibamaa keenyas hunda rabbi nuuf haa fayyisu kan alaa kan keessaa kan bakka garagaraa jiruusi rakkataa keenya hunda rabbi rakkoo nuuf haa baasu dhibamaa keenya hunda rabbi nuuf haa fayyisu nama baay'ee qabna nama dhibamu nama rakkatus hedduu qabna rabbiin dhibee teessan hunda isin haa wallaanu rabbi beeka rakkoo teessan hunda rabbi isin haa furu hunda keessanuu mubeedhaan hangafee rabbi yaada muraada keessan isin haa guutu obboleeyyan kee hunda keessanuu dhugaa rabbi jazaakumullah.